dhaggeeffadha nama waggaa 5 torba biyya arabaa hojjetee galee jechuudha kan mana tokko hin qabne kan qarshii tokko hin qabne harka duwwaa maatiitti galu jira harka maratee waan hojjete ji'a soo maatiitti erga dhugaa dubbachuusaa namni biyya arabaa deeme kuni amma qaba namni kaayyoo qabu amma qaba kaan abbaa manaatti dhiisee dhaqee achitti heeruma gurratti fincaalaa dhugaadha hundanuu jira isee illee tun heerumin galtee nagaadha alhamdulillah. No, alhamdulillah biya kenya temo nagaan deebne isni jara. Assalamu alaikum. Oi, nari venka. Ma jadi kaat ya badu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akam jirtu fayya keessani nagaadha jirtu hordoftoota keenya. Utaaloo xiriirsaa jira. Nagaadha alhamdulillah. Hadda abbaan khalid. Kuna utaalloon gwah godha. Dhiisanii wallahi naan dhukku baala godhu waa'ee godha. Nagaa lamti jirtu sin jabaattu kabajamtoota hordoftoota maay faamilii keenya nuti nagaa keenya alhamdulillah dha biqqanne dhufne jirra yeroo giddoo kana viidiyoo hojjetaan jirru. Yeroo baagannaa nu qofaa isaan furreessaa utaaloo keessa jira. Kanaaf har'a gaggabaabsineetuma gaafii isin nu gaggaafattan tokko isiniif deebisuu dhufne jirra. Maal jettu? Kanaan gaafii kan keessan isiniif deebifna. Amma xumurat isiniif deebifna. Namoonni haaraa ta'an subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Egaa gaafiin tokko akkas jetti. Isin lamman keessaa eenyu biyya arabaa deeme erga wal fuutanii waggaa meeqaa jetti. Egaa wal fuune waggaa 20. Gaggaafneetuma deemna. Tokko moo hedduu nama toltanii jabaadha. Naannoo galatoomii isin jennas jaalladha. Jalqaba isaa isin lamman biyya arabaa turtanii jedhutti eenyu lamman biyya arabaa turre. Biyya arabaa turre no alhamdulillah biyya keenyatti immoo nagaan deebine isiniin jara hordoftoota keenya egaa ol fuunee immoo waggaa jaatti. Waggaa jaa. Afur. Buma maratte. Jaageera. Waggaa jaageera. Yeroo nammaan dhaabatu. Waggaa jaa keessa jirra. La geenyerra yoo. Bakka bara kana 18 jechuun oguma jaa bakka 24 miti amma. Kana fakkaata jechuudha gabaabumatti egaa wal fuuneen waggaa jaa yaa ilmoo tokko ni qabna kaalidii yoo beektan ni beektu jechuudha. Alhamdulillah amma immoo lammaffaa immoo dhufaa jira karaa jira. Rabbittiin nu waagee hunduma keenya nu gammachiisuu sin jira. Inni itti aanu ammoo gaggabaabsineetuma akkas jetti gaafiin tokko. Gaafiin koo jetti ummu kaalidii biyya arabaatii galtee lammaffaa ammoo mee maalluuf dhaamta ijoollee tokko kan birrii mootummaan guutuutti maatiitti erganii gaafa garan harka maatii eeggatu kana kanarraa maalluuf dhaamta. Kaalidoo keelema maashaallah quraana qaraasaa jirta mookkamii ka jedhudha. Asirratti abbaa gaafii deebii kanaatiif yoo isin yaa deebiftu laallatu jechuudha. Eeyyan deemeen dhufee jedhini. Eeyyan sirriidha. Deemeen dhufee biyya arabaatii galtee dhugaadha sirriidha. Tokko faarratti. Dhaamsa waa'ee ijoollee biyya arabaatiif dhaamammoo isa kana isii qofa miti anuu nan dhaamaaf. Sirriitti ingi godhee cuunfee isiniif handhaama ijoollee biyya arabaa jirtan jechuudha. Ani dhaggeeffadha qalbiin qalleedha. Waa'ee gaafii ijoollee biyya arabaa irratti ijoolleen biyya arabaa hedduu keessattuu shamarran gaafa galan hedduutu rakkataa jira. Birrii waan hojjetan muluu gara maatiitti gadhiisanii maatiin ammootu siinoo tokko baafnaan maatiin keenya abadan akka yaada keessanitti hojira isiniif hin oolchanu yookaan ammootu qarshii keessan kana lafa isiniif hin kaa'anu. Gaafa galtan kan rakkatu isin jechuudha. Gaggabaabsee wanta isinitti immoo isinitti isiniif haguuttu. Haga danda'ama ta'etti ijoolleen keenya nam tokko kan biyyaa ba'eef of jijjiiruu fi kaan abbaa mana dhiisee deemaa kaan ilmoo irraa dhiisee deemaa kun kana gochuun jaallatame osoo hin taane jireenyaaf jechuudha jireenya fooyyeffachuuf. Kanaaf iyyuu qarshii keessan guutummaatti osoo maatiitti erguu dhiistanii gaariidha. Yoo isinii danda'ame akaawuntii qabaattan nama yoo deemtan akaawuntii keessan la jechuun immoo karaa kanatti maatiin amma wal qixa miti. Yani kan nagaa hundamiti ani sun emeera sina tokko baafna amma fakkeenyaaf warreen haadha way abbaan qabne raama ministeera fi allamano qabu garuu obbolaa qaba alhamdulillah. Kanaaf ijoolleen tokko maatii haadha abbaa yoo qabaatan haatiniif abbaan tokko hundamiti ta'ee haadhaaf abbaa ta'eyyuu kan
birrii namaaf ilmoo kan kootiif kanan godhaa borgaaf tokko irrakkatti gaafati galtallee kan waan sana bakka tokko qabsiisii kennu jira aatiniif abbaan deebi'ee immoo warri tokko immoo kan haadhumaaf abbaa ta'e ka'ee akka hormaatti si rakkisu jira booda yaadu ilmoo kooti jedha ittiin fayyadama kan jedhu jira malee kan booda isiin fayyadamtu jedheesiniif dhimmu hin jiru. Nama dhaggeeffadha nama waggaa 5-6 biyya Arabaa hojjetee galee jechuudha. Kan mana tokko hin qabne kan qarshii tokko hin qabne harka duwwaa maatiitti galu jira harka maratee. Waan hojjete ji'a ji'aan asuma maatiitti erga. Maatiin luqum gochuu ofitee irra hedduun nama dhuga dubbachuu ta'e. Kanaaf iyyuu ijoolleen keenya rabbi waan akka isiraa sina baraaru amma danda'amaa ta'etti an akka kootti jala bula wanta isinitti immoo waan hojjettan guutummaa guutuutti maatiitti gadi hin dhiisina. Gadi hin dhiisina. Weefan isinin jedhu dhugaa rabbi gadi hin dhiisina. Isinuma rakkata. Gaafa galtan kan rakkatu isini namni asham isinin jedhu hin jiru. Gaafa guyyaa 2-3 torbee jechuudha deebunaatti maqaa keessan bunni dhugama. Keessattuu obboleessa koo obboleettii korri jettanii yeroo haadha abbaa keessan amanachuudha dabdanii obboleessa kan kona namanadha obboleessa kan kona namanadha jettanii gara obboleessa kan obboleetti gootan immoo ofeega wallaahi ofeega. Faayidaa tokkoon qabu gaafa galamee hin bu'amu. Amma beektanu garuu isin waggaa dheeraaf biyya Arabaa keessa jiraattanii hadha birriin isin erga jira hojjetaa jirtu fudhataa jirtu namatti hin beekamu. Garuu gaafa biyyatti galtee waan kaarditti hin guuttattu waan yeroo dhabdu jira. Namatti kolfana. Yeroo obbolaana sitti galchite sun sirraa nyaate sun sitti deebi'ees namaa wajjin ormaa wajjin sitti kolfeessi yookiin ta'u amaatti jijjiirutu jira. Faayidaan qabdu booda maqaas balleessaa jechuudha. Dhiirratti ergitee maaloola namni keenya hamma irra caalaa kanarratti maqaa dubartii balleessaa jiru. Dhiira irratti ergitee dhibee akkanaatti galchite maaloola jedhanii isa ofii nyaatanii yaadatan ubar nama biraa irratti cunqursanii kanaan iyyuu qullaa galte siin jedhee maqaa isin balleessu malee isiniif yaadanuu isiniin jira hordoftoota kan koo deebiin kan koo kana inni tokkoffaan lammaffaan immoo kaalidoon kan koo alhamdulillah qaraa jira. Abbaan sheekiidhaan qalabinaa malee. Qaraa jira. Ammallees immoo xiqqaadha yaani waggaa 5 guunne waggaa 4 keessa jira. Quraan immoo alhamdulillah qaraa jira amma tokkotti qaraa isaat man jira inshallah isa sichi. Barumsa immoo sichi jalqaba. Guddaan qaba kan qaraas fadhuun isin jedha hordoftoota kan keenya. Barumsa immoo waggaa 5 inshallah gaafa guutee ittan galfadhaan isin jara galatuma orgaaldoo ko jaalattan asi kanaafu amma immoo waanuma maatii amma ta'e isiniif deebi'a ijoollee biyya Arabaa keessattuu shamarran gaafiin keenya hundin wal fakkaataadha isarra deddeebuurraa waa'ee dhuma birrii kana waa'ee of eeggannoo waa'ee maatii amanachuu yaani maatii ofii gatuu najaadha laa ammas gataan jenna dhaggeeffadhaa qoyar tokko dhaggeeffadhaa maatii keessan gataachuu miti yaani qarshii keessa waan hojjettan hunda zimmi jettanii maatii hin ergina irraa fayyadamaa ta'u mana lafa naa kaayatanii zimmi jettanii hundatti hin ergina amma isiniif danda'ametti nama amanamaa bira kaachuu yaada garuu waci ergaa fi fataa godhaa sinni galee yookaan ammoo birrii kan koola jalatu lafa naa kaa jettanii zimmi jettanii akaawuntii jiraala birrii achi isin daddabarina. Kan isin himan abadan namni keenya yoo isin meeqatti ergitan inuma fayyadama wanti inni of jijjiiru sin jiru hedduma sanatti agartuu gaafa dhuftanis. Maatii keessan immoo gargaara garuu maatiidhaa jettanii maatii keessan irraa hin fagaatina. Maatii yoo itti dhiyaattanis inuma gargaartu. Yoo irraa fagaattanis inuma gargaartu maaliif iyyuu nu ilmoo haadha waan taataniif ilmoo waan taataniif jechuudha. Kanaaf warreen heerumtanii ni kaayee godhamtanii abbaa manaa keessanii isin irraa fagoo jiraate maatii kan koo gargaaraa maatii kan koo lawwataa maatii kan koo waan akkasii jettanii yaada maatiitiin mataa dhiiftanii abbaa manaa keessan irraa bultii keessan irraa of fageessitanu kun booda sin irratti rakkoo cimaa ta'a maaliif dhiibbaa namni tokko gara gaa'ilaatti galee kan maatii irra kan waan gaa'ila isaa dursuu qaba. Sirrii. Dhaggeeffadhaa. Isin jettan yeroo hunda maatii maatiin gargaaramu. Atuu gargaaramu iyyuu bultiin keessan dursuu qaba. Inni galee bultiin keessan wanti caalu hin jiru. Abbaa keessan jibbaa jechuun miti. Hin gargaaramu waan ta'eef maatiin amma fakkeenyaaf. Erga gaa'ilatti galee immoo qannasuu qaba. Erga gaa'ilatti galee immoo
kan ofis yaada kan maatis an gara kan kootti kanan jira hordoftoota keenya an jechuudha maaliif bultiin ofis baay'ee nama barbaachisa maatiin ofis baay'ee nama barbaachisa kan keessa adda baasanii kan keessa hin baafne hin jiru garuu maatii ofis asaba jireenya ofis asabuun waan barbaachiseen jira ingowwoomina ofis yaada bultii ofis yaada abbaa manaa keessan irraa immoo fagaatina booda abbaa manaa kan kootii na walitti fuudhe abbaa manaa kootii nagate abbaa manaa kootii na jibbe jettanii boo'urraa yeroo dhiyootti walii galtanii jaalalaan kabajaan hojjetattanii maatii ofii gargaara abbaa manaa ofii gargaara jireenya ofiis ilaala gara jireenya ofiitti deemu. Dhugaa dubbachuusaa biyya arabaa deeme kuni amma qaba namni kaayyoo qabu amma qaba. Sirriidha. Kaan abbaa manaatti dhiisee dhaqee achitti heeruma. Gurratti fincaalaa dhugaadha hundanuu jira. Ishee illee tun heerumin galtee nagaadha alhamdulillah. Namni kaayyoo ganamaa dagata irra hedduun nama akka jedhamu rabbis hin godhini kaayyoo ganamaa qabatanii baatan ilmoo keessa irraa yoo baatan yookaan abbaa manaa keessa dhiiftee deemtan kan isaan dagachuun qabdan. Dhaggeeffadha. Of jijjiiruuf bultii keessan jijjiiruuf miti kan isin biyyaa baatanii jechuudha. Namni jaallatee miti kan ilmoo saaraa yookiin bultii saaraa deemu jechuudha galgala keessa. Kanaaf iyyuu amma isiniif danda'ametti kaayyoo keessan cimsadha. Waan hojjetan weerara buufadhaati. Akka yeroo dhiyootti galtanii immoo biyya keessanii keessatti hojii mataa keessanii tokko immoo uummattanii akka jiraattan itti yaaduu seera jiraata jechuudha. Yoo zimmeettanii yeroo hunda maatii qofa maatii kooti ashaashinaa kaayattanii maatii qofa gargaaru qofa yoo taatan kun rakkoodha. Maatii gargaaru rakkoo jirtu ta'ee parsantaa amma murtaa'e qaba jechuudha. Bultii ofiitu dursa waan ta'eef jechuudha. Siigalee kanaaf yoo gabaabumatti wanti nuti dhaabnu kana ijoolleen biyya arabaa jirtan dhiiras ta'e shamarran yeroo ammaa nama amanuun baay'ee rakkisee jira. Dhugaa dubbachuuf nama amanuun baay'ee rakkisee jira. Namni keenya zimbedee namarraa nyaachuu malee abadan ati waa fayyadamin jiru. Afaaniin garuu ni jedha lafa namaaf hin kaayu yookaan ammoo qarshii namarraa fuudhu kana bakka guddaa tokko namaan oolchu amma qaba jechuudha. Waa hedduu argaa jirras dhagaa jirras jechuudha. Gaafa galte ijoolleen hedduun jechuudha. Hatta waan ittiin kaardii guuttattu kan dhabdu jira. Narra ga'ee argeera kanaaf iyyuu kanarraa baruun fudhachuu qabdu. An kan namaa misilaa wanta naasaa jiru waanuma anarraa ka'ee jechuu kan qotti anarraa barumsa an fudhadharraan isinii dhaamaa jira malee kan namaa miti kan namaa immoo akkuma argaa jirru kan argaa jirtu siniyyuu. Danuudha maanni danuudha. Ijoollee biyya arabaa deemte keessa amma milkaa'u amma qaba dhugaa dubbisu tanaan hedduun isaa harka duwwaa kan galee jira. Kana gochuun jedhu ta'uun maali beektaa yeroo achi jiran asabuu dhabuudha yeroo hunda waa hunda maatiitti gadhiisuudha. Amma of yaadaa booda galtanii amma sin oggaamee qabiyyaa arabaa keessa turtanii namatti kolfa barnamni yeroo wallahi amma faashinii addisii baay'ikoo yeroo namni itti galfatee ka'ee yeroo namni galee biyya isaatti galee birrii naa kennaa jedhu isin dhiira biyya arabaatti fitte biyya arabaatti ni kaadamte biyya arabaa isatti galchiti nutti ergaan jirtu gaggaa meeqaatii waan nutti galchite kanaan afaan sin qabu maatiin amma kanaan eenyu ijoollee hundinuu numa boo argaan jiru angoodiin yoon kan koolama meeqatu akka maatiin kanaan jedhee tuttuqaa jira hunduma maatiin amma haatiniif abbaan gara maalitti deebi'u gara gaatti deebisu yaadatan yaadatan iyyuu ofirraa buusu maqaa ofiitti jedhani kanaaf of eeggannoo gaafa isin galtan yaadatamu inni isin achi teessanii tola oolaa fi turtan gaafa galtanii si waa harkaa dhabde yookaan ammoo tokko ammoo achi deebi'uu yaaddanii isinitti kolfama kanaaf gurratti isin caluu gaggabaamatti waa hunda maatiitti gadhiisuu hin qabdanu ofiif yaaduu qabdu jireenya fuuldura keessaniitiif yaaduu qabdu yoo isinii danda'ametti immoo akaawuntii baankii fudhattee deemtanii qabdan ta'e achirra galfadhaa. Kana isinidha. Wallahi gaafa galtanii firmaa keessan qofa yaadattanii jira ofii keessanii baafattanii waan barbaadan godhattu. Firmaa ittiin farramtan wanti isin nama loltan hin jiru. Wanti isin nama wal ooddan hin jiru. Isinii galee. Akaawuntii keessan akka waan amma isinitti fayyadamaa jirtanuuti. Taa'ee isin eegaa tokko taa'ee isin eegaa birriin kan keessan irra galfattanu achumatti maatiidhaan birrii mana galfadheeraa dhaqaatti nama zaggabsiisaa irratti naa barreessaa. Akka qalbiitti isinitti maarramaa dubbiin kun isin fayyada. Kanaan barumsa isiniif haa ta'uu isin jedha obboleettii kan koo gaafii kana kaafteellee hundaafuu gaaffiin kun baay'ee barbaachisaadha. Isinillee siraalee rabbiin jaalatu isinillee rabbiin eeguun siin jedha. Hunda keessan iyyuu milkiidhaan isin agalchuu sina milkeessu inshaallah namoonni wanta akkasii mudate baay'eedha.
amma dhumaatti daawwadhaa viidiyoo keenya amma dhumaatti daawwadhaa waan sin fayyadu aasofne arra wanti hafe hin jiru ciracirames nitti mamee jira yoo dhageessan gaaffii biraa yoo qabaattan ammas komentii nu kaa'uun dagatina walitti qabne ammas isiniif deebifna haala jireenya biyya keessaatii wal qabatee akkasuma jireenyi immoo akkamii sinirraa turre garuu gaaffii keenya sinirraa turre bakka maal tokko biizii nama goggodhuuf jireenya Itoophiyaan beektu fiigaa buluudha kanaaf hordoftoota keenya inshallah kana fakkaata yaadayna inshallah rabbiin nagammatii keessatti sirriichu warreen immoo maatii biraa birriin qabaa jettanii abdiidhaan jirtanu isa si habdadha inshallah kan rabbi namatti hiikatu namatti hiika akka jedhan jettanii daafina jira birriin kan rabbi namatti hiika kan rabbi namatti naannesse namatti naannaa isa sichitti of hin gatinaa maatiin hundamiti la yara hundamiti akkuma namni gaariin jiru namni ajaan jira maatiin birrii namaa nyaatu jira karsaatti meeqatuyyuu abbo haqqiin jiru inni maasirriidha jireenya Itoophiyaati birriidha birrii ammaan barakatu manuu dhiiseera nama boodana kana manuu ulfaata haa ta'u malee hundamiti maatiinis jalqaba irratti akkuma isinitti himne maatiin kunis hundamiti kan namaaf yaadu jira kan sirriitti namaa yaadu jira ilmoon koo bakka guddaa geessu kan jedhu jira amma irra caalaa ammoo barii warreen amma fakkeenyaan waan qabatee warri haadha abbaa hin qabne jira warri abbaa hin qabne jira warri haadha hin qabne jira amma keessatti warri abbaa hin qabne wayinaati immoo yerumtee kam alagaa biraa jiraachuu dandeessi warri akkasii kuni baay'ee of eeggannoo cimaa godha isin hin jira waan akkamii godha waan akkamii warri maatiin kan keessan wal bira hin jirre of eeggadhaa birrii kan keessan zimmi jettanii wayii abbaa keessanitti galchitanii wayii haadha keessatti galchitanii birriin kun gidduutti sin jalaa dubbii birrii rakkoodha namatti hin beeku malee maaliif haati keessan yoo baatee alagaa biraa jala jiraatte isinis jireenya manaa keessatti garuu haati hamma kana garaa namatti hin jabaattu abbaan immoo yoo fuudhee warra biraa maatii biraa horatee qabaate yaa maali kaayani harkaa babbaduun akkasitti gidduu haadhaaf abbaan ilmoo gidduu galuullee hin ta'u garuu of eeggannoo cimaa godhan isiniin jedha warreen immoo haadha abbaa hin qabne obbolaatanii obbolaa amantanu obboleessi kan koo akkasnaan godhu obboleettiin kan koo akkasnaan gootu jettanii amantanu miyaa hin amanina an kana jala buuseen mala obbolaa hin amanina booda gaafattee illee harkaa fudhachuun cinqiidha kana mana mujjira wala hundamiti wallaahi wanti nu asirratti himnu hundamiti namni akkuma ilaale wanta hin beeku qabdanu hundamiti persentaa shantamii yoo namaa yaade shantamii namaa yaadu kanan godhaa jira boodan kaffalaafi booda immoo yeroo waan sana godhatee itti milkaa'ee irra ga'ee ka'u booda yeroo mootiin immoo rabbiin itti sinaannessu si deebisuu dadhabu wanti godhame sun immoo gurguramee si deebuu dadhabu maaliif itti binyaa'ika dhiisuudha kamaan afootolii jechuun malee kana kala dhiisuudha namni lama maal sano dhiiga kan keetii bar akkamitti immoo jaarsummaan yoo dubbatame waggaa meeqa hojjetamee ka'eetiyyuu dhiifama ishii hadha abdii amma fakkeenyaaf waggaa meeqa hojjedhee ka'ee galee yeroo nan dhiisaaf jedhu hadha eessan naqaan isa dhiisee ishii qullaahan koo eessan naqaama biyya rawaatti illee biyaa waan rakkoo cimaa keessa wallahi waan birrii kuni waan rakkoo cimaa keessa haasawutti illee namatti ulfaata dhiisuutti illee namatti ulfaata taa'utti illee firaan nama kutti maa birriin beekamaadha kanaafuu gabaabumatti kana fakkaata barumsa fudhattu jennee yaadna birriin fira fakkaata filan nama kutti jedhama kun waan jirudha rabbiin yaa hundarraa isin eegu namni amanatti nama rabbi isiniif godhu warra amanatti jirtan warri immoo nama nanni warra kun nyaatamtanii dabarfatanii yookaan ammoo mudannoo adda addaa qabdanis abshirumaa gidoon kan rabbiiti hundaaf wanti kana hin jiru gaaffii biraa qabaattanii komentii irratti nu kaasin jaallanna warreen haaraa taataan maatii kan subscribe godhaa subscribe daneessaa gaaffii biraa jiraate komentii irratti nu xaxaafaa viidiyoo keenya immoo amma dhumaatti caqasaa dhaggeeffadhaa kanarraa wanti hafe hin jiru jedheti yaadagaa sagantaa biraatii walitti deebina inshallah sagantaa biraatii walitti deebina gaaffii kan keessan yookaan biraa waan itti qaxxalu qabaattanis itti qaxxalaa nu gaafadhaa isinin jannaa hordoftoota keenya isin jaallanna isin kabajna nagaa nuuf tura walitti immoo rabbiin isin jaallatu isin kabaju nagaa nuuf tura bye bye